Isin galateeffannaa yeroo darbe akkuma dubbannee turre guyyaa amma torban darbe ture kan waa'ee kennaa barachuuf turre. Mana Waaqayyootti deebisuu yookiin gombisaa Waaqayyootti deebisuu isa jedhu. Kennuu maal akka ta'e kennuu eenyurraa bara kan jedhuti olujini ilaallaa garuu si'a tokko ol kaanee utuu Waaqayyoon kadhanne yeroo baay'ee waan ta'eef akka irra beesin hin qabne booda barsiisa wanta ta'eefi tarii akkatti muddan jedheerraadha hin kadhanna Waaqayyooni nuti dubbadhu enna. Yaa gooftaa waggaa baay'ee barreerraa waggaa baay'ee jiraannee waggaa baay'ees gooneerra ta'a ati waan haaraa qabdaa har'amu maal jechuu barbaadna natti dubbadhu jenna galanni gooftaaf haa ta'u. Waan isin kan dura hin beekne miti waan isin beektan isin yaadachiisaa jedhe Yihuudaan lakkoofsa irratti Yihuudaa 1:5 irratti isuma isin kan dura beektan isin yaadachiisuuf han barreessa amma jedhe ol yaadachiisuudhaaf barra maqaan Waaqayyoo ulfaatu nu gargaara gooftaa bara qulqulluun. Galanni ni ulfinni siif haa ta'u gooftaa. Jireenyatti nu eeddee namarraa nu goote. Yaa Waaqayyo namni torban darbe ture hunduma tarra jira miti. Yaa gooftaa inni torban darbe fayyaan hunduma fayyaa miti har'a. Nu garuu fayyaa nu laatte. Humna ittiin mana kee dhufnu nu laatte. Fuula kee dhiyaachuun si biraa nuuf kenname. Ayyaanni kun kan keeti. Waa'ee ayyaana kanaaf ulfinniif galanni siif haa ta'u. Abbaa bara baraa si galateeffannaa. Ati abbaa keenya jaalallee lafa onaa Yesuus ilma Waaqayyo. Guyyaa dadhabbii keenya jabina guyyaa walaaluma keenya ogummaa nu taate nu gargaarti namarraa nu goote galanni siif haa ta'u. Arras immoo dubbii kee nuti dubbadhu. Dubbii jireenyaa qabdaa sin jedhe Phexros. Dubbii jireenyaa situ qaba. Dubbii jireenyaa kan nu qajeessu, kan mana kee keessatti nu haaressu, waan daganne kan nu yaadachiisu gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nuti dubbachuun jaalala kee fedha kennuuf haa ta'u. Ani nama dadhabaa kanatti dhimma ba'i laphee saba keetii gooftaa Yesuus Kiristoos dubbii keetiif bani isa kanaan kan mormu maqaa Kiristoos Yesuusin kan jedhame haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin si kadhannaa. Ameen. Ulfinni galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa mata duree guyyaa irratti barruu mana Waaqayyootti deebisuu yookiin gombisaa Waaqayyootti deebisuu kennaa Waaqayyoo nurraa barbaadu kennuu kan jechuudha jedhu irratti barra. Mana Waaqayyootti deebisuu maaliif jenna isinitti fakkaate? Waaqayyoof hin kennina tun hin deebifna malee hin kennina miti. Sababiin isaa Waaqayyo waan hin kenninaman gaafatu wanta ta'eef. Yoon seenaadhaanii naa kenni jedhee kan saati jechaadha. Garuu naa deebise naan jedhee biraan qaba. Waaqayyo duraan dursee utuu hin kennin tasuma abbaata isaan gaafatu. Kan sinni bu'u dubbiin Waaqayyoo pirinsipilii qaba yookiin akkaataa qaba. Seera uumamaati kaasee akka itti uume sana takka Waaqayyo hin geeddarre. Eeyyee nama akka itti lallabu hin geeddaraa. Akka itti hubannaa nama hin geeddaraa. Beekumsi barootaa waan baay'ee geeddaraa. Even Kiristoosumaan iyyuu piikcharii godhanii waan biraa gochaa jiru namoota waan biraa hin kennu. Garuu Waaqayyo bara baraan hin geeddaramu. Ameen. Dubbi isaas hin geeddaramu. Yaa Israa'el ati hin banne kan ati hin banneef immoo natu hin geeddaramu de Waaqayyo. Situ hin geeddaramu miti. Kudhan kee geeddaramta. Garuu anitu hin geeddaramuuf jiraatte. Galanni gooftaaf haa ta'u. Sababii inni hin geeddaramneef jiraanna wanta ta'eef pirinsipiliin hin geeddaramu. Egaa Waaqayyo kennee gaafataa Waaqayyotu duraan durseetu hin kennin nama gaafatu yoo jennu. Mee seera uumamaa duwwaa yaadame namni amanaa ta'ee Kiristoosin fudhate namni seera uumamaa hin dhageenye hafe hin jiru. Waaqayyo duraan dursee Waaqaan lafa uume. Waaqaan lafa duwwaa miti lafa callabboo dukkanaa gadi fagoo ture. Ifni haa ta'uudhee Waaqayyo ifni hin ta'e. Isa keessa immoo callabboo gadi fagoo kanatti dubbachuu jalqabe Waaqayyo jedha. Waaqayyo dukkanatti gaafa dubbatu dukkanni gadhiisa wanta ta'eef ifni haa ta'unnaan ifni ta'ee sana booda uumamaa jedhe. Hin uumaman. Waan uume hundumaa eega fixee booda nama quxisuu uume. Kanaaf namni yaadda'in kan Waaqayyo jedheef maaliif beektu waan ittiin jiraattu waan ittiin deddeebitu si duraan uume jechuusaati. Har'as akkasuma kan sin dhibu. Kee dabarree yaadduuf narraa kan hafe nuti amma utuu Waaqayyoof hin kennin maaliin godha maaliin kafala biliyeena nuti tarii. Sababa uumuu dandeenya. Nama rakkateen gargaara. Waldaa akkasiin gargaara. Waaqayyo garuu waan nu laannu nuu kenne malee kennin jedhu. Tasabbata isaa. Yeroo baay'ee luba caalaan warri hin kennin dhiphatina hin gaafanne silee nama hin kennin kenneera Waaqayyo garuu. Ameena jennu. Dhumarratti simmiidhuu mannaa lubii qabbaneessuuf utuun warri hin qabne immoo gaayyaaddeeynaa namni. Utuu hin kennin Waaqayyo hin gaafanne nuu kenneera. Ameen. Eewun nuu kenne tokkicha ilma isaa nuu kenne. Namni kana tokkicha ilma isaa hin qabne hin jiru. Namni tokkicha ilma isaa abdii galateeffamaa qabu immoo eebbifamaadha. Namni eebbifamaan immoo in eebbisa deebisee. Pirinsipiliin Waaqayyo duraan dursee eebbisee malee utuun eebbisee naa kennin jedhu. Hin agarra gaa wajjiniin. Isa kana akka nama manansariin ilaalutti uumama keessaa kaasaatti ammoo mul'ataatti akkamittiin gaafate kennee gaafate immoo namni akkamitti namaa kenna nama jedhu dhufe
Orbi amma biyyi keenya gaa biyyi yeessaa hundumaa kennaa jedhu weessi akkuma beektan kennaa ma jedhu maan tokko as kennanii beekan kennaa nama duwwaadha akkasumatti kan waaqayyo isin immoo maal laattu waan biraan jiru inni garuu waaqayyo hin kenna dhugaa gooftaatii waaqayyo kenne malee hin gaafatu gola mana waaqayyo keessa waggaa murtaa'e jiraadheera namoonni kennan waan kennan hin dhaban jala buleessitti basa kana fulaa qofa dubbadha namoonni kennan yeroo hundumaa kenna biyyattis nan beekan jireenyuma namootaayyuu isa mana waaqootu ta'e gooftaan madniyyuu namoonni namaaf kennan always waan kennan hin argan attama akka ta'e hin beeku harkaan dhumuweettu biyya kana dhufeen fakkeenya tokko hin kenne lallabata kana hin gashineef sodaataan jira barumsa tokkotti hin deebi'a waan tokko na dhibe harmee tokko jira tu maqaa isaa jedhame baay'een keenya irra turre beenna maqaan odaatti namaa kennuu jaallatu already jireenya kennaan eebbise waaqayyo nama gara nyaadhu jedhu in nyaadhu yoo ittanii na yaadadha yoo waan ta'u kennu diddanii ijoolleen muuzii jaallatti muuziin sidii bitaa jedhu maaliif beektu kennuudhaan gammadu yoo kennan malee hin garaan hin cisu jechuudha waan tokko fudhachuu qabdu irraa jechuudha abeet maal kun hin jedhaan namni kaan immoo utuma keeduu utuma galagashuu mana isaa jireenya isaa tajaajila laayifii isaa namni hin beeku cufatee jiraata galagalee jiraata kanuma bara baraan kanuma inni kaan immoo inuma nyaachisaa istiil inuma nyaata namni dhufe nan istaaf kanaaf dhugaan isin hin jedhamani kana mee establish godhaati mee waaqayyoo anoo yoon kenne duwwaan taadhe yaaddee idaatti lixanye mee yaa waaqayyoo qoodni ala kan jettees kennuudhaani mee nan jalqabaati na gargaare ayyaana moo baajawee ayyaana namaa kennama nama hundumaa kennameti beetuuni maaliif beektu yoo jinumaa baname namni hin kennu hin agarra wajjiniin tokko tokkoon hojii ilaalla barumsa waan ta'eef gara labaa kennannee yaaduun barbaada gaaffii 8 har'a gaaffii 8 gaggabaabsee dubbii waaqayyoo keessaa deebifna har'a eega gaaffii 8 deebifne booda torban irraa immoo noo waldaa kee jirra waldaan kennite jirti waaqayyo waldaa milikkita godhee kaa'ee jirti amma yeroo tokko tokko yoo wabaluun musee namoota baay'een yeroo kennaan dhufu museedha seeraan ni jedhuun kun kan dubbanne jedhuun inni kaan immoo kana wangeelli garuu maal jedha ani waan biraan jedhe si waan biraa jettu wangeelli maal jedha waan wangeelli jedhu eenyullee diduu hin danda'u wangeella kanaa akka barbaanne gaafa barbaanne fudhannee gara barbaanne dhiifna miti gaafa jaalalaa gaafa araaraa fudhannee gaafa nu gaafatu dhiifna miti jireenya obboloota koo Kiristoosin beekuun jireenya malee sababii amma keenya nama tokko beektanii hojiin nagaan qabdan taanaan waliin gaafattan taanaan aasaan qabdan taanaan beekuutti lakkaa'amu eega beektanii nama sana keessaa trust deposit qabaachuu qabdu innis hin gadi trust deposit qabaachuu qaba gaafa gaafattan waan referii godhuu qaba gaafa keessa akkasii kan naa gootee guyyaa keessa akkasii hojiin taane jechuu qaba irraa kan hafe beekuudhuma fagootti ala takka keessummaatti kaa'uun nu hojjetu kanaaf Kiristoos kanatu nu barsiisa egaa gaaffii 8 gaggabaabseen amma danda'ame xumuruu yaala har'a gaaffii 8 kana ofii keenya deebifna anis nan deebisa sin duwwaa deebisa miti gaafa nakkeedhuu guuttatee magarsaan kana jettanii akka yaanne nan beeka isinis na beektu dadhabbii koosi garuu amma fura qulqulluun natti himeen dubbadha lafa fura qulqulluun naa agarsiise duwwaan ga'a namoonni kana alatti arganii immoo taanu barsiisu amma gaaffii 8 gaafadhaa gaaffii 8 gaafadheen 8 isaa oli deebifnee adeemna tokkoffaa isuma gaaffii gatuun galaniyyuu maaliif dubbanna maaliif barsiifna waan kennaayyuu nama tokko amma waa lama jira waldaa keessa warri kaani waa'ee kennaa maal barsiisuu barbaachisa waa'ee kennaa beennaa bara keenya guutuutti jiraanne kan jedhan jiru warri kaan immoo yoo barsiiftan malee namni bara yookiin namni bare malee kennuu hin danda'u kan jedhan jiru lakkii isaanii sirriidha inni ani baradheeraa bara kootti jiraachaa hin jiraan barbaachisu ofiisaa ilaalee sirrii akka jechuu danda'a garuu waldaa kiristaanaa namni haaraa lubbuu wanaas waanta dhufuuf namni immoo torbanitti waan baruuf baruu duwwaatuun ta'e immoo yaadachuu waan dura jiruuf akkuma amma dubbadde ergaa Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa irratti kan dura dubbadhe rasii yaadachiisuudhaaf waa'ee sabni waaqayyoo Gibxii ba'uusaa eega Gibxii ba'ee fayyee immoo rabbuma muddan immoo akka isaan dhuman si yaadachiisuu barreessuu kooti jedha ture yaadachiisuu barbaachisa waan ta'eef barraa kanaaf egaa waaqootu dubbate maal dubbate Yesuus Kiristoosii fakkeenyotaan barsiise baay'ee dubbiin isaa kan namaa galu fakkeenyaan Yesuus Kiristoos fakkeenya gara 38 kan gooftaa Kiristoos qabu macaafa qulqulluu keessatti kan inni dubbate isa keessaa fakkeenyonni 16 waa'ee qabeenyaaf waa'ee horiiti eega 38 keessaa waa'ee qabeenyaaf waa'ee horii 18 dubbate lallaba keenya waggaa keessatti kaa'uu dandeessu warmaan taksii dandeessan kanaaf torban lama duwwaan hunga jechuudha sababiin isaa 38 keessaa 16 waa'ee horii dubbate waa'ee horii na dubban namni yaaddaa hundumaa lubaaf jedhameeti abaluuf kanaaf jedhameeti lakkas miti lubaaf kennama miti baay'ee tajaajilaaf kennama miti kana beekuun dura jira akkas ta'e duwwaa barra amma kanaaf yoo xinnaati lallaba isaa keessaa Yesuus Kiristoos barsiisaa keessaatti akka dhibba keessaa harka 25 waa'ee qabeenyaa waa'ee horii dubbate ilaaluu dandeessu risachi gochuu dandeessu
dhugumatti 25% waa'ee horii dubbate. One way or the other related horiitti haasaniifu. Kanaafi gaaffii saddeetta kana hojii ilaalla. Tokko gaaffii sadii duraanii. Kennuu eenyurraa barraa tokko inni lammataa attamitti laannaa inni sadaffaa yoom laannaa inni arfaffaan wanti hundumtuu kan isaa akka ta'e beennaayi inni shanaffaan kennuun amantii wajjin akka walitti hidhatu beennaayi inni ja'affaan sassata ajjeesuun akka dura jiru beennaayi inni torbaffaan horiidhaan waaqessuu malee horii waaqessuun akka dura hin jirre beennaayi inni galee achi gatooraa deemna inni saddeettaffaan qabeenyaa kee wajjin waaqessuun akka sira jiru beettaayi yookiin beennaayi sinduwaatu dubbadha ofitti nan dubbadha kanaafin hundumaa keessa gasha kanaaf deebii laannaa jechuudha tokko kennuu kana eenyurraa barra eenyutu kenne akkuma sila jedhee waaqayyo waaqa lafa uumee uumama hundumaa uumee nama dhuma irratti uume waa inni nyaatu waa inni dhuguu waa inni bushu hundumaa qopheessee biti jedheen ni galee biti yeroo jedhu waan tokko duwwaa kenneef waan hundumaa nyaadhuuti tokkotti dhiisii jedhe namni kurnaffaan waan isa gabbisutti fakkaata yookiin kennaan ni waaqayyoof kennamu inni kurnaffaa kanas akka lamatti ilaalla inni dhufna wanta waaqayyoof laannu tarii kakuu haaraa keessa waan nu gaafatu arguu dandeenya wanta waaqayyoof laannu kana yoo hambifannee waan uraan keenya nu guutuu fakkaata seexana godhee fakkeessa kana beekaa yoon kanan kennin afee uraan koo naa guutaa rakkina koon guutadhaa see yaada namni kanarraa kan ka'e tokkitti inni dhoowwe nyaatan addaamiif waan tokkitti sana nyaannan hinduutoo nan ishee nyaatan isaanii mootii jedhamu nyaachise kan sinni itti nama maraacha isheetti whereas ishii isaanuun kufanii gagasiiti Yoosef immoo akkuma beektanii waan hundumaa abbaan manaatti kenne mootiitti kenne tokkitti dhiisinaan tokkitti sana dhiise tokkitti dhiisuu waan Yoosef ta'e ilaala tokkitti nyaachuu addaamiin waan ta'e ilaala kanaaf inni kun jalqabaati kanaaf waaqayyootu kennee gaafate maal kenne waan isaan nyaata hundumaa kenne muka tokkitti dhowwate kanaaf waaqayyoo irraa maal baran lammataa waaqayyootu kenne tokkicha ilma isaa kan nuu kenne waaqayyoodha kennaa Yesuus Kiristoosiin kan utuu waan irraa barbaadee nuu kenne isa wanta ta'eef kennaa isarraa barra lakki innoo waaqayyoo dhagaan hin danda'u jechuu dandeenya yeroo baay'ee innoo Yesuus namni tokko taafatanii Yesuus kaa inni lakki Abrahaam inni foon uffate Abrahaam inni akka keenya Abrahaami qomoon kee qomoo filamaa miti sanyii amorootaa keessaa dhufte abbaan kee abaluudha abbaan kee akkasii jedhee waaqayyoo seenaa Abrahaamitti dubbata yaa Israa'el tun kan tudura buusii argee dhiiga keessa kan galattu ati an unamne waan tokko bifa sin qabdu turte san nuureen si miicee dhaabbadhee guntutteeti na diddeedhee dubbatu backgroundin Abrahaam waaqa tolfamaadha abbaan saafa sanyii isaa inniyyuu nachi dhufe suniyyuu tokkicha ilma isaa kan waaqayyo waggaa meeqeessee kenneef kenninaan kenne deebisee jiraachise yeroo laannu hin baay'ataman xinnaatu maaliif sanyii namni nyaate qotee bulaan sanyii nyaate bara gar kadhannaa deemu mandara keessa ijoolleen isaa barana sanyii gateennaa namni qotee bulaan sanyii barana mana sanyii usually ijoolleen qotee bulaa beektu yookaan beekuu dandeessu sanyii qotee bulaanii filannoo keessa isa gaarii filee kaa'a maaliif beektu yoo micireen qabu ta'e biqilu kaa waan miciree qabu waan daanoon hin nyaatin waan gaariitii fuudhee oraatti rawu kaa'ata fagee kaa'e yoo beelaan hin beela'u malee sanyii nyaatan kan waaqayyoo hin nyaatamu inni galee isa yeroo inni facaasu maal abdatee waaqoo namnateeti bokkaan itti roobsa waaqayyoo dheeti san bareedaa kana awwaaratti gad darbata amantii isaa ilaalee waaqayyoo biqishaaf kanaaf jireenyi qotee bulaadhaa jireenya amantiin jiraachuuti kanaaf egaa eewutu kenne jechuudha waaqayyoo jalqaba kenne maal kenne jireenya kenne tokkicha ilma isaanuu kenneeti sin eebbisee eebba kana hubattee taa deebii kenne eebba kanaaf jedhe malee deebisi waanaa kenne takka waaqatu waan irratu macaafa faarfannaa boqonnaa 24tti biyyi lafaa wanti biyya lafaa keessa guute hundumtuu kan saati kan waaqayyooti inni galee yoo dubatti deebinee biyyoodhaan ni agarra addaamirraa dhufne wanta ta'eef duwwaarraa kaane wanta tokko waan lakkaachaa dhufne waaqota lakkoofnu hin qabnu kanaaf isaan nuu kenne isaan nuu gaafata egaa Abrahaam irraa barra Abrahaam irraatii isuma inni mucaasaa kennatti ayii dhufnu kan handa barata kana karaa biraa Abrahaam barra darbine attamitti ilaannu jennu akka itti ilaannu laalcha keenyaadha amma fakkeenyaa fi Qaayinii fi Abeelii aarsaa dhiyeessan waan isaan dhiyeessanii rakkina hin qabu sababiin isaa waan argate irraa dhiyeessan Abeelii hoolii horsiisaa horii irraa dhiyeesse Qaayinii immoo alaa hojjetaa waan alarraa gashe akkuma beektan biyya keenyatti amma
naannoo baadiyyaatti namni waan qabu mataa minaanii waan qabu irraa ni daagujjaa facaase daagujjaa irraa malee xaafii hin fidu hin geeddaru inni xaafii facaase xaafii irraa fida mataa isaa fida isaa eebbisu giftii kanaaf mataa isaa irraa fidu kanaaf rakkina hin qabunni kan rakkina qabaatee akka inni itti dhiyeesseedha laphee isaati ilaalcha isaati isinii galee ilaalcha yeroo waaqayyoof dhiyeessinu nama mataa kee kaanne waldaa mataa kee kaanne yookiin waa arganneef dhabneef tun ta'in Kiristoos nu keessa yeroo hundumaa jira kana beekaa Kiristoos yeroo hundumaa inni kenname sunu inni bara baraan nuuf kenname nuji waan jiruufi ani waanan kennu qabaa ilaa fuula kee dura qullaan dhufu garma qulqullummaa dura qullaan dhufi naan jedhu dubbiin kee kun immoo dhugaadha naa kenniteetta jireenya naa laatte fayyaa naa laatte yoo agartan namni tokko baay'ee barachuudhaani baay'ee hojjechuudhaani isteeppii guddachuu danda'a biizinasii hojjechuun guddachuu danda'a garuu duubatti na deebi'ee ogummaa sana yaada sana keessa kan kaa'e waaqayyoodha fayyaa sana kan kee kaa'e waaqayyo connection kan kenne waaqayyoodha isa malee hin danda'amu kanaaf iyyuu yeroo hundumaa jalqabarratti waaqa galateeffamuu qaba kan waaqayyo dursuutu irra jiraata kan waaqayyo oomaan jedhu gara dhumaatti goonaa jennee yeroo tokko yaadatti yeroo gara adoormee turre namni tokko akka jedhe horii qaba yeroo sana adaraa maaloo biri tokko hin kenninaadhe maa hin daddachaafte lakkaa'u rakkanneedhe maaliif waan biraa midhe bakka inni immoo rakkanneedhe lakkaa'u rakkanne achi keessatti inni biri tokko hin erginaa'edhe biri tokko kennee fi meeqa nuu kenne jechuudha kudhan nuu kenne yookiin meeqa nuu kenne waaqa biri tokko akkatti yaannoo kooti kanaaf baay'ee xinnootti waaqayyo dhumarratti hin godhina humna keessan keessa dhumaa beekumsa keessan keessaa isa dhumaa yeroo keessan keessaa isa dhumaa yeroo kadhannaa keessanii dadhabbii keessa dhumaa isa dhumaa hin godhina isa jalqabaati humna ganamaa humna koonsaan jalqabaa jedha Yaaqoob Ruubeniin angafa naa kennaa jedha waaqayyo maaliif angafa ka waaqayyotu angafa isaa nuu kenneewu Yesuus Kiristoosiin atu angafa nuu kenneewu kennete utukutu nuu kenneewu tuturaannaaf amma garuu angafa nuu kenneewu wanta ta'eef humna keessan garaa keessan yaada keessaniin isa jalqabaa naa kennaa jedha waaqayyo kanaaf egaa waan nuu kennu gaafata gabaabamatti tasuma abbaata isaa nama hin qabne gaafatee hin beeku waaqayyo akkatti baay'isuu beekaaf xinnooma sana keessaa kenneedha macaafa qulqulluu keessa waan barbaadne kana naquunan gabaabsaan deema egaa arfafaratti wanti hunduu kan isaa akka ta'e beektaa isan jedhatti wanti hunduu kan keetii jedha Yoobisi waaqayyo kan kooti waan hunduu 41 irratti 24 irratti faarsa 24 irratti akkuma kana biyya lafaa fi waan biyya lafaa kee guute hundumtu kan waaqayyooti jedha kanaaf kun lamaan hin ga'a wanti jechuun qabeenyi kun jireenyi kun maaliif waaqayyo duwwaarraa uume ka weerraa uume miti namatu waa contribute godhe miti namatu yaada kenneef miti waaqayyoon akkasitti nama uumii lafa kana hin jenne waaqayyoon duwwaarraa from nothing to something duwwaarraati waaqayyo waa uumuu danda'a jireenyi kee duwwaa yoo ta'e irra waaqayyo irratti dubbateera inumama ati garuu amaname deebisi tarii naan taane utuun kenne nan barbaada naan gunne tamni waaqayyo gooftaan irra sii guutaa gaafanni guutumoo amanamati anaaf sigiddu miti waaqayyo sigidduudha wantichi amanamummaa kee waaqota agarsiifta lubatti miti jaarsolii waldaamni eessa miti garuu waaqayyoon lapheef garaa qoruu meeqa laannee meeqa kan bifannee in arga gaafa bifannu nuni sassanna nan beeka sassata jisi ta kadro waaqo sassata waaqo trama waaqesso sassata chumetuni sassata maro baay'ee nuni akka pra ontidra komna sassatun keenya kana gon garuu waaqayyo waaqa tolfamaadha waaqa mana waaqa tolfamaa waaqesso waaqo naawashu kanaafi sassata kan maal iyyaaddoof naam hin dandeenyu baaltaanaan garuu waaqayyo gooftaan takka simbuusu siddadhabu amma du'aatti amma dullumaatti amma ribaabtoon simbaadhanni jedhe takka nu dadhabu amena jennu dhugaa waaqayyooti warra kana practice godhanii gaafa kennan akkuma nama waldaa dhufuudhaaf uffata qopheeffatanii akkuma nama saganfatanii waa'een kennaa isaanii maatii fixanii dhufu malee asitti naa yaadan daandeel gaafa nagaan isaan waan yaadan hin qaban sila fixanii dhufan olii galanii baawwana kana ta'uu dhufaatu danda'u kanaaf itti ulfaatu yeroo hundumaa akka godhu yeroo akkasiin kennan immoo wantichi ittumaayyuu salphataa fideemu ittuma salphataa fideemu dubbiin amantii kun akkuma xiyyaaraatti xinnoo ishee kaatanii yennaan sana booda atiiti mutini giraaviti irraa fagaachaa deemnaan kan salphataan beektuun hiikadhaa dhumni siitbalti hiikadhaa eegol dabartan ekeedhum biblabaan hadhaadhum salphata see tokko olii galnaan wingi sana teessu wingi keessan miti kanaaf sassin geggeessa ameen jennu nu gargaara waaqayyo galanni gooftaa sababiin guuttadhee akka kan jennee nan amana achina kana gawnaan beeku waan dubbadha galanni gooftaaf haa ta'u egaa kennuun amantii jiru itti ta'a amma kanaaf kennuun namni waaqoon nan waaqessa waaqayyoof nan bula nan jaalladhaanii waaqayyoon garuu kennaa irratti maal amantii koo abbaa fedhee beekaa tajaajila ta'uu danda'a waan beektaa ta'uu danda'a kennuun amantii jin olitti hidhataadhaa
arra wakni misraachoo irra kan godha ta'uu danda'a kuni barumsa haaraa miti waaqayyoon waaqessitanan dhugma inamanta tanan kennuuni compulsory dha achi keessa waan tokko wantoota miti option miti kennu dhisu miti sababiinsa kennee si eebbise wanta ta'eef afura qulqulluu fudhachaa nagaasa irraa fudhachaa fayyaa irraa fudhachaa raftee kawwa buloo tokko nama baay'eetu rafee irri qabu didaam ati raftee alaan midhaan kaata ka'uu dadhabdee waaqoon galateeffachuu qabdaam kanaaf beektamini namni baay'een hinciisa malee irri san qabuum namni baay'een midhaan qaba nyaatum nyaata siisifaa'e waaqayyo si godhe jabina keemin sababii saayinsii beektuuf maal jettuun miti waaqayyo irraati duwwaaf gochuu qabna buloo tokko eeyyanan beeka baay'een keessan barataniitu kanaaf kun ta'ee kanaaf jechuun hundee barumsa kan sidii kenne waaqayyoodha kanaaf duwwaadha dhumisa eenyullee waa dubbachuu hin danda'u wanta beekumsaa yoo gaffidan kan waaqayyooti waan dandeetti yoo fiddan dhumisaa waaqayyoodha waa'ee horii yoo fiddan dhumisaa waaqayyoodha dhannee isatti baana galanni gooftaa batoo namni tokko keeri gaaf tokko yaa namaaf hin jennee maan dhumni kee biyyoo dhumaa jedheen maan dhaxxee addaamee dhumni kee kanaaf bada irraa kaate min achumaa kaate addaamee kaate soortii kee irraanfatiin waaqoodha hin jedhi addaamee ture saawutu irra deemam beektuni gaafa addaam dhalate kana beektu horii bakkee horii caakkaatu irra deema addaam lafa ture isan namni irra deemu kanatti biyyoo kana fuudhee fudhate kenne waaqayyo kanaaf badaan waa'ee tokko jechuun qabnu isan nuu kenne garuu amanamnee kennuu qabnu kanaaf yoo nuu laanne immoo inxinnataa inirrataa gara deema maal waldatoo tokko xinnoo taane amma nuni waldaa keenyatuun kennuuf hin dubbadha miti sababii kennameef waaqayyo kan kana godhe jireenya keessa laattanii horii keessa laattanii yeroo keessa laattan kanaafiti waaqoon galatu mana mataa keenyaa qabaachuu dandeenye yeroo koovidiin dhufee luba caalaan akkedan ay mindaa keenya walakkaa nuu kaffalaa baqqaa jedhan no jedhe gaadhamni dhuba maaliif calmane kee dhaabanis no waaqoon nu dhabu mindaa walakkaa maaliif injiru bantu cufameera haayiween cufamaa namni gadi hin ba'u garuu hin tokko nu danda'a waaqayyo mindaa hin citu injiru jedheen hin citee dhubaa hin jennamini maaliif obbolota koo inamannu taanaan dhiisuudha amannaan amanuudha taasisan bakka duwalee naatee fudhachuu dhugaa waaqayyoon gar tokkotti amannee fayyina keenyaaf fayyina namaaf amannee faananshaatti namannu taanaan rakkina jira waaqayyoon fayyaa keenyatti amannee waan biraatti amannu taanaan rakkina jira kanaaf yoo amannee namanna maal amannee sin duunaa namni yoo tobaatee namni bidda duutan duusan naatee hin duuna malee amanuu hin duwaniire akka kana dubbiin amantii kuni hin dhufa tokko namatti dhufeeti nama raase yeroo sana kee waan nuu jennu murteessaadha waaqayyo mutaa nu taazaba tamtaate gurbattiin jedhee galanni gooftaa bata'u nu gargaara waaqayyoonna galagalee qaama ilaalu akkuma beektan yeroo sana keessa haadha isaayyuu kuma 20 nu dhufe ala waan nu bajeta keenya ala yaalattu mini kuma 20 arganne bajeta keenya ala isanii kuma jechuun kan nu kennan nu kennan isa daganne dhiboo lama arganne samma garuu kanuma isaan nu bajeta keenya kun naffaa keenya kan nu laannu alattiti isinii yeroo kana mindaa kafalaa jirtu eeyyee kafalaa jirra morgeejii baasaa jirtu eeyyee baasaa jirra bakka mindaa namni baasaa jiru bara rakkinaa kana keessa namni morgeejii baasaa jiru liqii malee kuma 20 laannaa fiidhan liqii malee nuu kennaan fudhanneenaan liqiin saafoodhan idaadhaa kan hin naganne immoo nagada beekuun dura jira lakkiin waaqeffannaan dhaabnu maayinaan namni tokko as kan jiru akka namni guutetti lallabna nama tokko dhubee faarfata namni jiru as keessa guutuudhaan ni faarfanna guutuun godhee gooftaan baay'ee fagoomni yeroo san irraa fanna malee shoorti mumurii qabnaan malee baay'ee wal buufne ture yeroo san dhuguma sin jedhaam shoorti mumurii waan qabnu malee yeroo san dhiyoodhaam waanuma wal arguu dhamee waaqayyaa turre sana hundumaa akka inni geeddaru namanni ka yoo dunne sin duunanne nima dhumna meedan asuma gaafa waamu keenya akkuma taatti dhumna nima dhumna tokko jennee magalla waan dandeenyu gaa inni kaan isin nima dhaggeeffata akka ta'etti garuu inamanna gaafa jennu jechuu kooti barakkasi inamanna barakkasi keessa akka boqonnaa fudhachuu dandeenyu dubbiin amantii kuni akka nan wan wee lixeeti wan wee biyya hunduma keessan beektu yoo noofnes makinaa keertu wanta ta'eefi wan wee biyya kana yoo slow down gootan yoo suurteettan isinitti hiisisu dhaggeeffadhaa yoo dhaabattan hin danda'amu tasumayyuu dur poolisiin dhufe maal taatee hin danda'amu eega dubbii kiristinnaa kana hadhaa'es mi'aa'es tilinne wanta ta'eefi inni galee fannoo sana fudhanneerra wanta ta'eefi si waraanuu danda'a asisitti hiisuu danda'u waan godhuun qabu ispidii koo hin deemu buleessa kun leenii kee gadhiisiin malee inumatti galta uffanni gooftaaf haa ta'u ameen ayyannu galanni gooftaaf haa ta'u leenii kee keessaan bayinati mirga namaa dhaxxee dhiitte biraan naqin qabadhuutii bakka humna makinaa koon beekaa egziitii koo beekaa dhima deemati inuma si gasha gooftaan galanni gooftaaf haa ta'u jiraataadha Yesuus kanaaf egaa kennuuni
amantii jinooti dhataadha. Maalii fi lafa horiin kee jiru garaan kee jiraa jedhe gooftaan. Luqaas 12:34 irratti ilaaluu dandeessu. Yoo dhaqee dubbisuu waan fudhatu hin darbaa jira. Lafa horiin kee jiru garaan kee jiraa jedhe. Kanaaf dhuguma mun agartanii gaaf tokko wantoota isinitti fakkaate biyyatti hojii mootummaa roobaa hojjedheera biyyatanii fiildii deemne gara Baalee keessa fiildii deemne dhannee magaalaa tokko galgala bullee galgala gaafa bulluu nama tokkotu namni wajjiniin deeme jira nama beesanaadha. Namni kuni horii qabaa beesanaati bakka hojii sanaadha. Ani hoteela lafa rakkasaan barbaadadhaa sinas bulaa jedheeti hoteela rakkasaa barbaadadha horii jedhee jechuudha. Horii guddaa qabaachuu danda'a. Garuu maal jedhee horii immoo baata. Horii waan baatuuf hoteela lafa rakkasaa lafan qabadhu kuni amansaa ta'uu dhiisuu danda'a isin bira nuuf haa taa'u jedhe. Nu bira kaawwate horii isaa. Anaa fi alaqaa kootu deemaa ture wajjiniini. Amma nu bira kaawwatee hin deeme inni dhaqee iddoo biraa bulee jechuudha. Halkan walakkaa gara minnaatti yeroo ga'u maal kadhate hin beennu magaalattiin xinnoodha magaalaa Adaabbaa dhamti beektuu isinii nama beektanii magaalaa xinnoo sana keessatti ibidda wayii ka'e. Ibiddichi ka'uu isaatti quban qabnu gaa beektu maaltu namatti mun jiru. Maaltu ta'a bootteen makiinaadhaa paan godha magaalaa keessaa. Namoonni iniyyuu xiitiin nu ka'e rasaasi. Nummoo galgala gaafadhannee maaltu jira naannoo kanaa ni gaafanneerra. Innaani naannoo kanaa lolli jira darbee itti maniiru. Maaltu gura keenya gamma lolli jira taanaan xiitii dhageessennaan maaltu jira jechuudha hin banamee jechuudha. Amma bira tokko bina gaatanii yaasuun salphaadha. Biyya rakkinaa keessa jiranii waan baay'isa muka eega darbagaa. Amma sana booda kan faranjoota tummoo jiru duukaamas faranjoonni immoo akkuma kana bisan dhaquudhaaf dhufaniiti hoteela qabataniiru. Faranjoonni immoo gaafa sagalee boottee dhaga'anii hin bareessanii lafatu bari'anii gara basitti fiiguu tokko isaan immoo. Amma nuni warra faranjootaa hin fiiginaa hin bariine itti bu'aa fi wallaansodha. Kana gidduutti gurbaan dhufe inni sun namni baqata lagatti baqata kanam isaan beeku warri magaalaadha gaafa lolli ka'u lagatti gadi fiigu godhaa namni isaan. Namichi inni kun garuu gara keenyatti fiigachi keessa. Wantichi kan ta'e dhumarratti kan nu barree ibiddi ka'ee naaniti abbaan boottee keessa bulee ibiddi ka'uusaa oratu caatii qaamanii ibiddi boba'e akkiti. Ka'uusaa argeeti abbaan boottee nama akka dammaquuf kilaaksii godhe. Namni kan biraan immoo nama biraan akka ka'u waaldiyaan immoo dhukaase. Wantichi gamaa ta'e dhalaa gaama lolatu baname kan yaadnu nuti. Nuni lola baname inni waa'ee lola yaaddomna abbaan horii garuu horii barbaachaaf lubbuu kota jira jedhee maal geete baruuf taa'inaan yoo duute wannaan agartanii. Lafa horiin kee jiru garaan kee jiraan dhugaa dhagaa dada. Xiitiin goota deemamu namichi. Inde maal taate asitti immoo dhufteet kennan maachuudha. Agartaniitu kanaaf kan sin dhibu harmootii irraa gaafattanii dawarqee isaa jiru beeku. Mana keessa waan gati jabeessa utaalanii ishee yaadu. Amana keessa ishee fudhatanii ba'u. Biyya natti garuu mansaa baankii jira malee namni lafa waan jabaan jiru achitti jira laala. Kan sin dhibu Waaqayyo abbaanis lafa qulqulloonni jiran ilaala. Ameen jennu gati jabeeyyiidha kan nuti isaaf. Tokkicha samaa duu kenna wanta ta'eef haala kam keetti nu argaa. Iji isaa nurra jira hundumaa. Namichi kuni garaan keessaa namni lafa garaan isaa jiru lafa horiin isaa jiru garaan isaa jiraanii dhuguma. Dhukaa sana nu hin baqachuu dhamaana inni nutti baqata maal jennaan horii attaman godhaa jireenya kooti miti jedhee dhufe. Kanaaf dhugaadha waa'een kanaa waa'een qabeenyaa garaan namaa akka tirarra'u nuu teessee gochuu dandeenya. Hin beekne isa kana. Kanaaf egaa amantii jootti dhataadha. Amma tu gaafa sana namichi kun amanee Waaqayyo gooftaan jiraataadha. Yoon jiraadhe horii kan Waaqayyoon jiraachisaa yoon du'es immoo inafaa idaa namni gaafatu hin jiru taa jedhatee amana jedhatee namichi fiiguu dhisa jedhatee horiis immoo eennaaf nuti manni sin gubanne nagaan mola garra. Garuu inni horii barbaacheetu dhufu du'ee wal karaatti. Utuu akkuma jedhame dhukaas akka ta'e magaalaa keessatti du'eera jechuudha namichi kun lubbuu isaa dhabee jechaadha. Kanaaf waa'een amantiidhaa kana fakkaata kennuuf amantiin walitti hidhataadha namni tokko nu bannu yeroo baay'ee waan biraatti more active taanee of laannee gaafa horii bira ga'u garuu amanummaa dadhabna maal immoo jennee yaanna is okay waan biraatti jireenya koo kenneeraa jenna garuu akkas du'aa miti Waaqayyo horii keenya wajjin akka waaqessinu barbaada horii keenya alatti inni akka waaqessinu barbaadu dubbii Waaqayyoo jedhatti dhanasas yaada koomin yaada Waaqayyooti.
wanta tokko waan akkuma beektan beekumsaan guddaan qabu dubbii waaqayyoo isanni jedhe garuu dirqama liqimsuun qorichi nama fayyisaa fudhatu afaan nama dhaam beeku buddeen faaroo kee mannuutti muu danda'u akkan side effect qabaachuu danda'a garuu dhukkuba sammara kana baasuudhaaf giddii fudhachuu nama jira kanaaf dubbii waaqayyoo ala ta'e mul'atti deemnu isaa ala mu'aatti nu gochuun sin qabu yoo gorsines gatiin qabu garuu dubbii waaqayyoo waan jedhu fudhachuun dirqama ta'a kanaaf murteen kan abbaate jechuudha amantii yoo tilataadha sadu waa miti gaa amanamummaa wajjin yoo tilataadha Gooftaan Kiristoos akkuma jedhe iddoo baay'eetti dubbate gaa waa'ee qabeenyaa waa'ee horiidha baay'ee barsiise rakkina qabaaf barsiise kan sin dhibu Yesuus Kiristoos barsiisuu aduu waa miti Yesuus Kiristoos yoo teessee yaadani maal na dhibaan dhugaa gooftaa inni kisifatanii guyyaa gooftaa masin dhugaamu waaqayyo maaliif beektu amma tu as keessaa nama horii baatu filaadhanii amma danda'ametti nama amanama nama horiin akkatti badeen peen nama maaliin banay inni garuu hattuutti kennee ilaala taa'ee Yihudaan akka hattuu ta'e already beeka gooftaan maaliif kennee dhiyaate maal ta'a Phexros naa kenne Phexros ariifataadha gurra namarraa kutamu Phexros hin danda'amu utummoo akka Yihudaan hattuu ta'e bare Phexros waraana ejjisa ture achumatti isa sitti himne beeka kana fallisaa kaanyachaa jiraatu dheekaa kaanyachaa jiraatam Yihudaan beektuni korojoo kaanyachaa jiraate barataa beektuni Yesuus garuu beeka beeka hin dubbatu yeroo makennaaf maaliif waan korojoo keessaa akka inni hatu dubbii waaqoo dubbata Yesuus Kiristoos maaliin jedhee bakka amannu waan baay'ee rakkannam namichi kun hin danda'a yenna nuti inni si waamennaan waan dandeetti isa si keessa ka'a Yihudaan ituma hatu fixum dandeenye utuma nyaatu fixum dandeenye horiinuma ga'a maaliif xinoo baay'isa Yesuus Kiristoos sini galee takkuma abbaa takka Yihudaatti kenne eegeedhen utuu Yihudaatti kennamne Yihudaan horii jedhama biraatti geessuu danda'a chikeetti kanaaf fallisaa jedheen na wajjin ammanumaatti dhuma ga'ee hojii koo akka fixuun meeshaa kan horiitti kenneen eegadeeti horiitti kennee dhumati akka inni hatus beeka waan ciru baay'isaa jiraata galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf dubbiin amantiidha kana of keessaa qaba amanamummaa waa'ee amanamummaa dubbate Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 16 namicha tokkotu sooressaa jedhe Yesuus Kiristoos waan xinnootti nama namee waan guddaatti kennama isinii jireenya gatiin baafne biyya lafaatti kennama namne jireenya bara baraa moo itaman isinitti kennaa jedhe kuni gatiin qabdu gooftaan yeroo waan guddaa wala tola jebnu kana kuni waan gatiin qabne jireenya gatiin qabnetti waan xinnootti amanamuu kan diddan isa gubbaa isinitti kenna jechuudhaafiti sooressa tokko ture sooressi kun maal jedhe soora Muusaa takkaan balleessin Yesuus Kiristoos takkaa sooressa jibbeen beeku sooressatu Yesuus Kiristoosin gargaare waaluudhaaf dhumarratti utuu horiin qaban ta'e waan ittiin qumbii bitan hin qabani waan ittiin hawaalan hin qaban horiin hin barbaachisa beeka gooftaan takkaa sooressaan hin mormu garuu akka itti horiin dhimma baanuu morma malee ni galee amma sooressa tokko dhufeetii jedheenaan yaa lubbuu koo gombisaan kee guuteera allis mannis guutuudha taa'i nyaadhu dhugii bakka na booda boqodhu jedheedha innaani yaa namicha gowwaanana alkan kana dhufee lubbuun kee fudhatamaa jedhe bara meeqa akka jiraatu ofuma ofiif kennaa jechuudha namtichi ni galee bara meeqa akka jiran ofii laafuu hin dandeenyu buloo tokko hinduuna sof hin jechuu hin dandeenyu jiraachuun isaan keenyamanii duudhaafis nutu murteessa abbaatu murteessa gooftaatu murteessa harka waaqootti eegoof laanne bara jireenya keenya isa harka jira murame kanaaf Daawit maal jedhee barri koo muramee lakkaa'ame garaadhamee yookaan na lakkooftee lafee koo lakkooftee bara koo murtee yoom fagoo dhaqee fagoo dhatta yoon dukkana natti dukkanaa wade sitti ifa galaana qarana naqee achi jirta afura kee du'aa eessa naqadha barri koo lakkaa'amee muramaadha galanni gooftaaf haa ta'u bara baay'een jiraadha jennee fokkoruun baay'ee jiraachuu hin dandeenyu dafeen du'uu hin dandeenyu harka waaqayyoo keessa jira namichi garuu waan hundumaa qabeenyaa waan qabuuf waan qabutti fakkaate Bakka jiraadhu nani gowwaadha ta'edha nama akkasiin gowwaadha waaqayyo qabeenyaa isaatti of tuuluun Yesuus Kiristoosin amanuu dadhabuusaa waaqessuu dadhabuusaan ati gowwaa kana har'a gara lubbuun kee fudhatamaa jedheen kanaaf dubbiin kennuudha maal jechuudha namichi kun ammoo soora Muusaa bade minim iyyeessaaf isaa kennuun agartan ofitti aasaa ofitti dallaba Daawit lubbuu isaatti gara galfanaatti deebi'ee dallabanii inni kun immoo lubbuu isaatiin boqodhu bakka rakkinni dhumeeraatti hin jedha akkasumatti jedhee nu barsiisa kanaaf amanamummaa amantiitti hidhataadha dubbiin kennuu dubbii amantiitti hidhataa ta'uusaa jala murrootti mul'oo jiraata sababiin isaa yeroo baay'ee out of equation gooneeti kennuuni akka wanta yoo barbaannee fi yoo dhimne laannuutti yookiin waan salphaatti nurraa akka hin eegamnetti yaadne waan biraatti baay'ee dhibootti taana garuu waaqayyoo kennuun amantiijjiin olitti hidhaata akka ta'e maaliif isinitti fakkaate kennuuni namni fayyee jaallatee kenna miti
kan inni kennu immoo horii duwwaa kennaman waa'ee horii waldaa kun duwwaa miti jireenya isaa waldaa kiristaanaaf qulqullootaaf isa rakkateef isa gaddeef yeroo isaa qabeenya isaa wanta jiru wanta waaqoo isaa kenne hundumaa kenna gaafa kennu mootiin irratu mootiin irratu dhugaa gooftaati agarreera bara keenyatti uumama isaanii namooti kenna inuma kennu kaa to akkasii adumam inuma kenna yeroo hundumaa nama tokkotu maatii maskee jiru abbaan isaas hin jiru malee beeku nama guddaa ta'eeti mucaan immoo mucaa horii qabaniidha dhaqee naa kenni waa itti kenna maa dhannee nyaannaa'edha dhannee nyaannaa'edha dhaqanii nyaatu mucaa kaffala mucaan xinnoodhaan kaffala mucaan immoo asaan gashu xinnoo mati akka ijoollee beekana booda obbo baluu dheennaan isinii fidin nyaannaa malee ho'uun nyaannaan beektanii wedhe yeroo tokko tokko waaqayyooni fidii duwwaa malee waaqayyootti kennuuf araara kee ayyaana kee gammachuu kee eebba kee ulfina kee afuura kee nan dheebodhaa nan barbaadaa hin jenna garuu in kennan immoo harayyaa waan ta'eef kennee nu ilaala tun kennee nu gaafatu kenne akkatti dhageenyu waan muraatu fakkaata akka namaatiin ilaallinaa akka nama waaqayyo in arga intentionii keenyas mootii hundumaa safara wanta ta'eef kanaaf jaallannee ilaalnuudha tokkoffaa jaallannee namni nuun jedhee namni maallan jedha bitaan mirgaa baluun kennee tun ta'in waaqayyo naa kennuu kee kakuma ofaa keetti in urgufu dhaqanii mataa midhaanii galeti mirmirsu galata koo ilaa kunoo ilaa midhaan koo ija godhate galata koo jedhu nummoo as deemu doora jedhamni sheekii dhamti ammoo baay'ee nu salphisanii waa dhufuun duran jiru amma dhufanii inni kaamman mataa kaffaleera namatti tolu warra amma isaan kana jiru warri kuni asitti birrii lakkaa'u mannaa waqataa mannaa achuma ta'an shatti godhu asi mooriin hin galaa jechuudha salphaadha jechuudha inni immoo waaqammoo eebbisa achi rachuun isaatii waaqammoo eebbisa kanaaf kana fakkaata ja'affaan sassata ajjeesu macaafa qulqulluu keessatti wantoota ofirraa baafnu qabna wantoota guddifnu qabna wantoota ajjeefnu qabna wantoota irraa baqannu qabna waan akka ejjaa baqadhuedha qulqulleessina namatti hima sababiin isaa haala mijeessiniif bakka nama fuudhaaf heerumaan wajjin hin jirretti carraa hin banin seexanaaf karaa hin banin baqadhuudhaa jedhan baqadhuu nama baasisa akkasii kan baqannu jirraa kan faayit goonu jirraa kan ofirraa baafnu jirraa sassate garuu du'uu qaba just garaa jabaannee ajjeesu nu keessa ammas sassatu ka'uu danda'a garuu ajjeesaadha maal jennaan waaqa tolfamaadha jedha sassati bola tokko waaqni waaqessu waaqa tolfamaa eetu waaqessu barbaada eenyuun barbaadu waaqa tolfamaa jechuun waaqa lammaffaa irra kaa'uu jechuudha ana beekaa gaafiif waan biraa miti waaqa tolfamaan akka dhibaa'uu baasuu yookiin reeffachuu waan biraa isinitti hin fakkaatiniim waaqa tolfamaa kan waaqa nuun jedhu yoo abbaa manaa keenya waaqa garraa koonye haadha manaa keenya abbaa manaa garraa waaqa garraa keenye qabeenyaa keenya bareedina keenya tajaajila keenya waaqayyo garraa goonaan waaqa tolfamaan takka second unti hin beeku waaqayyo lammatarra keenyaan isa deema waaqayyo yoo tokko itti fakkaatee warri Filisxeemii sanduuqa waaqayyo boojaniiti ol makaa mataa hunda danda'a seenanii ol makanii kaa'an itti fakkaate gaafa kaa'anii waaqoosutu hojjeta gaafa jalqabaa jilbeenfatee sagadaa bule daagoon edda dhufanii daagoo akkasumaa ta'uu danda'anii ol qabanii kaa'an in ulfaatee gaafa lammaffaa harka lama amala lamarraa mure eeyyeedhan waaqa keessatti ulfaatee itti darbe gaafanni tokko isaanii dhiitoodhaan godhuti maal wayyaadhan geggeessina malee makaan taa'unnoo barcuma lammaffaarraan taa'unnoo maal wayyaadhan gaafannaan jaarsoliin biyyaa falan qabdanidhaan maayennaan hadhawaatii waamaati hadhawaatii bidaati hadhawaatii jechuun beekaa saawwa hadhawaatii yuujuwaalii akka itti waaqayyo uumetti jabbiitti marratti ormatti marrattu garuu hadhawaatii waamaati saanduqa kakuu waaqayyoo kanaa konkolaataa haaraa jaraati irra ka'aatii gadhiisaa yoo isheen gara biyya Israa'el dhatte deeme jechuudha yoo isheen addeebite waaqamu fudhanne jechuudha kanaaf innaan haati waatii hubadhaa gaafiif manatti marrachuu manna neechar ishee alaam jabbiin mana jiraannaan manatti marratti saawwi garuu bakkeetti marrachaa kakuu waaqa baachaa marrachaa biyya Israa'elitti geessite galanni gooftaaf haa ta'u yeroo tokko utuu haalli nu danqu jiru mana keessa wanti maratutu jiru dinnee mana waaqatti kan feennuufi waamicha mi'a mana jennu waamicha hin danda'amu bisa malee aarsa ta'uu humna dhaqum jedhu sun ulfina guddaa argachuu miti iddoo guddaa argachuu miti duuf dhaqum saawwi sun garuu waaqayyoof yoo duune isaaf yoo gadhiifne jecha marrachaa tabbaaf irraan gadi darbaa dhaqan maal godhe waaqayyo humna isaa mul'isu du'aatu hin ta'in saanduqa waaqayyo akka isaan dhaqeen fuune akka isaan fidan godhe hin fiddu baattanii fiddu jedhee migira waaqayyoon boji'amu ameen
yoo tokko waan boojameetti fakkaate boojameetu hin ta'in inni Israa'eliin waa barsiisuuf orma waa barsiisuuf calluma dheeraa kana fi takkaan boojamuun garuu calluma dhe yoo call jedhu hin fidan ka dhufeetu fa'u garanni gooftaaf haa ta'u kanaaf egaa sassata ajjeesaa jedha Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa irra jiru dubbisume yaadumaan dubbata kan jennee fanni dubbisaa boqonnaa fuula 114 fi 1131 irra jira kakuwaaraa keessa ajjeesaa jedhu kana waa'ee sassata ajjeesaa waan jedhuu fi iddoo baay'eetti jedha isa kan duwwaan kaa dubbisan nan dhiisa zakaan Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 5 kaasee nan dubbisa maqaa gooftaan akkaseedha egaa yaada keessan waan lafarra jirutti isa hidhu isaan fa'i maal fa'i gaasaanii halalummaaf xuraa'ummaa waan lafaatti nama hidhaa jechuudha kajeellaa fi hawwa hamaa kunis akkasuma sassata agartanii isa waaqayyo tolfaman waaqessutti lakka'amus of keessaa ajjeesaa ni gale maal jechuudha warri kun hundi isaanii waaqa tolfamaa bakka bu'u achi gadi sassata ajjeesaa waa'ee kennaatu waan ta'eef sarfadde isa waaqayyo tolfamaatti lakka'amu nutti hin fakkaatu waaqa tolfamaa waaqessu nutti hin fakkaatu gaafa sassannu hin barbaadu waaqayyo tasabbaa hin sassannu jechuun hin dandeessu jechuudhaan waaqayyo hin beektuni nan jiraachuu taati yoo horii kana baasee mana koon geggeessitu morgeessi kafaluu hin danda'uun kana baasee ati hin dandeessu jechuudha gabaabamatti akka inni hin seenu garuu na darwee yoon baasee sii kenne ijoollee koof mana koof waan naaf hin jiru ati nan dandeessu jechuudha inni immoo ani sin buusu amma du'aaf dullumaatti amma ribaaftoon si baadhaa hin shakkin narratti boqoddoo deegalanni gooftaaf haa ta'u namicha tokko gaaf tokko mucaasaa akka isin baatee gabaa keessa gallaan mucaan akkatti rafe mucaan akkatti rafeenaan mucaan akkatti rafee harkisaa kun hin du'e hundumti biyya ta'u ijoollee guddifne egaa baanneerra waan ta'e hin beektu hin du'e garuu harkisaa du'eeyyuu stiil mucaasaa inuma baatee amma dhumaatti fixeeti ayyee dheenaan abbaan koo keessi na baata eddaa jedhe amma akkeessin irratti kufeeru rafu akkeessin na baata eddaati abbaan koo Kiristoos Yesuus waaqaan waan jedhamu beektuni na baata nu baatam wanti ni jedhu nun dadhabuum kan saa taaneenuma qoraan ilaalaa jedhe minatti kennaatii irratu manni keessan ilaalaa jedhe isa kana immoo seenaatu hin ta'in namoonni immoo kana waaq godhan immoo jiraatanii agarra bara keenyatti isa dubbatan tun ta'in jiraatanii jechuu kooti kennanii waaqayyoo kennanii yeroo argatan macaafa qulqulluu keessatti gaa ragaan isaa kumaatama jira gabaabsinee ilaaluu abdeemna sassata of keessatti ajjeessuudha akkuma beektan namicha sooressa tokkoof Alaazaar kan jedhamu dhalli isaa madaa'ee Yesuus Kiristoos kan dubbate Luqaas boqonnaa 16tti dhalli isaa madaa'ee balbala dura taa'aa waan nyaatu waan dhuguun qabu lachuu du'uun du'anii gaafa du'anii Alaazaarii bobaa Abrahaam bobaa horra amananii jala ta'a galanni gooftaaf haa ta'u diqsiisaadhaam achitti titiisa ofirraati sareen arraabdii nama firfaa dagachuu dhamaa itti laane namichi barasaa keessa waa'ee hiyyeessaa mul'ata hiyyeessaan qabu ni galee mul'ata hiyyeessaatu hin jiru isaa keessa namni beelee buladhe yaadu ollaansaa beelee dhimma hin qabu garuu achi dhaqee gaafa ibidda keessa lixu argeeti ol ilaalee guddaas warra fayyan ol ilaalame irratti hin arganu waan keenya gajjalaamni oliin ol ilaalee Abrahaamin argee isa biratti immoo Alaazaar hin argee asirri beekaam namichi laannee malee mee Alaazaar hin argee akkuma gajjalaa nama ergatu siyaamin ayi tuleet Abrahaam Alaazaar amma akka yeroo sanaa nama maqaan qabne mini already irri keessa galeera naa ergimee maaloo bishaan cuubee afaan utuman gochuuf jedhee dhumaadhaa ol darbuu hin dandeenyu jedhe hin danda'amu bakka warra gamasii dhufuu hin danda'an dhochi dhufuu hin danda'an jennaani egaa isa immoo yoo ta'e naa ergi biyya lafaatti ergiiti dhaqee obboloota shaniin qabaattine hubannaani isaanii Museedhaaf raajota qabu kana jechuudha Museef raajota jechuun already dubbatameera amma fakkeenyaaf kennaan hin barsiifamne nama kana booda jedhu hin barsiifamuuf hin laaddu namni jedhu isaaf wayyoo sababiin isaa kun gaadha tokkuma ni dubbanne kun gaadha kanaafi hin barsiifamnuudhaan reefu raajonni fi ergamoonni jiru isaan dhagaanii kan hin dhageenye nama biraan dhaqee fayyuu deebisuu hin danda'uti dhiisii dheedha dubbiin waaqayyoo kanaafi waan akkasii jira egaamee torbaffaatti darbeen fixuutu irraa inni kun waan cimaadha inni kun cimaadha hunduma keenyaaf horiidhaan waaqessi malee horii waaqessiniidha kana beektaa horiidhaan hin waaqessu malee horii waaqessan jechuun horiin dhimma sitti ba'uu hin qabu situ dhimma horiitti ba'a malee ni gala maaliif akkasidha
Macaafa seenaa bara saduraa boqonnaa 29 irratti Daawiti mana qulqullummaa waan barbaachisu hundumaa kennaa fidaa jennaan warqee mukaa waan barbaachisutu dhufe. Sinii galee eega fidee booda Daawiti nan kennee miidhee taalemaniim. Amma jedheem ani eenyu jedhe sabni kunis eenyu fedhii keenyaan kennuu kan nu dandeessiste Grace jechuudha maga ayyaana waaqonni maga garachuudhaan kennuudhaaf. Sinii galee ila kennuma kan nu dandeessise asiin kan nu geesse amma namni nan kennee dhagamadanii inni garuu asiin kan nu geesse sabni kennuu danda'e kunis anis eenyu ati garuu kana goote jedhe waaqon galateeffate. Kennuu duwwaa miti waaqesse waaqayyoon gattaa'e fuula waaqayyootti kennuu danda'u kana na gargaarte naan hin kenne namni kennu yoo waaqa isa gargaara malee hin kennu beekaa kan amma nama kennuu fi salphaa fakkaachuu nama kennee hin beekne immoo cimaadha wanti kun chaalenjiingiidhaan baay'ee beektuuni qorumsa guddaadha mucaa namaa keetti utuu kun hin jiru ta'e immoo waan baay'ee hojjechuu hin danda'ama yeroo hundumaa garuu kanatu jira nama lola maal godhaa hin dandeessuu laatte maaltu si afaa Daawit akkeedhe akka kenninu kan goote fedha keenyaan isayyuu garaa keenya guutuu akka kenninu kan nu goote nu gargaarte anis sabni kunis eenyu jedhe waaqon galateeffate. Kanaaf horiidhaan waaqessina malee horii waaqessinu. Fakkeenyaaf waan tunoos ni kenna. Hojii ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 35 irratti maal godhanii araddaa qaban gurguranii bartoonni akwaaraa keetti jireenya isaanii waan qaban duraa fidaniidha. Afaanni Oromoo kan inni jedhu fidanii bartootatti kennaniidha. Afaanni duraanii hiikaan Ingiliffaa garuu maal jedha milla bartootaa jala kaa'aniidha. Eessa jechuudha horiin milla tajaajilaa jira malee mataa tajaajilaa irra miti. Horiin milla tajaajilaa jala luba fiqiruu milla luba caalaa jala malee mataa isaa irra taa'a miti. Irra adeemu malee isa waaqessu miti. Inni horiin asirra baanaan nama maraacha. Horiin asirra nama baanaan yeroo kan adda taa'ee namni yeroo tokko waggaa dheeraa dura ijoollee tokko wajjin taaksii oofnaa sa'aatii qorumsa beekaa yeroo addanaati tajaajilli labi raawwatee dhumuuf jedhu achi immoo sa'aatiin itti piikii godhuudha hojiin. Madadaa dhumaa kana gaafa galagaltan hin argatan maaliif itti fakkaate deemuu qaba kan namni dhaqee hojii deemuu qaba waaqessu tura jira ishee sana moo yaada. Utuu garuu gaafa sana jabaanne har'a waaqessuu fanan jira inuma waaqessa roobeessa roobuu boru gaankootee nedhanneeti nu baay'isa maa jechuun barbaade kun akka isaan horiin waaqessina jechuu koo miti nama buuta sini galee mataa namarra ba'eennaan nama xabata akka kwaasiin xabata garuu horiin akka nu xabatuuf nu mamne nutti horii takka dhimma baanu malee gooftaa biyya lafaa ta'uu kan danda'u gooftaa nama kan ta'e garuu gooftaan meera ofii gadhaa namni gooftaa nama hin bitamu yookiin murteeffadhaa kan kootaa yookiin kan saataa jedhe. Kanaaf salphaadha jennee hin yaannu garuu hin danda'ama. Maaltu nu dandeessisa? Ayyaana Waaqaa nu dandeessisa. Nan beeka namoonni baay'een kurnaffaa maqaan dhufneettu utuma kurnaffaa maqaan dha'uu barbaadu dubbachuu barbaade. Sababiin isaa ishuu kurnafaatu waan baay'ee olii gadhaa. Namooti baay'een kurnaffaanii bara kakuu haaraa keessa hin jiru hin barbaachisu jedhan jiru. Iskiripchanii maal akka jedhu baay'ee dandeenya. Namooti baay'een immoo kakuu haaraa keessa hin jiru. Abrahaami seera jala galee namatti kan kurnaffaa kenne kan sin dibu. Seerri Museedhaan kenname dubbaa okeedha. Abrahaam garuu dhaqee Looxiin boojuudhaa baasee seera uumamaa boqonnaa 14 dhaqee Looxii fi qabeenyaa isaa boojuudhaa baasee gaafa deebi'u yeroo itti dhufu namichi tokko lubni tokko namichi sun Malkiiseedeq jedhama. Malkiiseedeq jechuun lubasii nugusas kakuu haaraa keessa waan akkasiin jiru. Luba qajeelummaa mootii nagaati. Eewu kakuu haaraa keessatti immoo dhufee luba qajeelummaa mootii nagaa kan ta'e Kiristoos Yesuus. Ameen. Inni dhufeedha Abrahaam. Booji'ee deemaa gaafa dhufu namichi Abrahaamin eebbisee du'an dursee. Eeganni eebbiseeti Abrahaam kurnaffaa kenneef. Yesuus Kiristoos waan si eebbiseef laatta malee na eebbisee laatta malee already eebbifamte ta Kiristoos Yesuusiin. Abdii galateeffamaan nu kennameera. Kanaaf bitaatiin ittiin galee namni baay'een isni isa qaba. Kurnaffaa na gaafatan kurnaffaa na barsiisuu hin jiru. Museedhaan kenname Musee biraan geenye Musee xaafe malee Museedhaan kenname miti. Inni kuni kakuu seera uumamaa keessa utuu ganaa seerri hin kennamin seerri lewwotaa buloo tokko lewwonni kan kennani kan sin dhibu lewwoti kan kennan murtaadha. Seerri luboonni lewwota kee turanii city of refugees kan jedhamu jira. Magaalaa shantu jira. Magaalaa shan kana keessatti yoo waa balleessan baqattee itti ooltu. Namni tokko kan inni luba ta'u waggaa 30. Waggaa 30 luba ta'ee waggaa 50 du'a waan ta'eef waggaa 20 du'aadha kan namni sarbaayii gochuu danda'u. Eeganni du'ee namichi qabame namichi achi galee suni gaafa lubisuu hin danda'u. Deebi'ee hidhaa kennuu danda'a.
lubni keenya garuu luba hin duune qabna Kiristoos Yesuusiin ameen kan wabinuu ta'e waggaa iddama duwwaa sarvaabii goonatu barabaraan kan jiraannu duraan dursee kan nu eebbiseetu waan ansi eebbisee keessaa kenninu jedhu kanaaf bitaanutti hin galin yeroo baay'ee akkatti dubbannu rakkanna sababiin isaa kakwaadha kurnaffaa fiddanii akkas fiddanii hin jenne dubbii Waaqoo jedha waan ta'eef adaraa of eeggannu kennuu dhiisuu hin danda'ama mirga abbaa nama dhiqisuu hin jiru garuu sababa godhachuu hin qabnu iskiripshaniin kan biraadha waan ta'eef waan sun kanaan malee akka isaan waan ta'eef akka isin gochuun gaariidha isa saddeettaffaa dubbadheen xumura ijoollee dhumanii dhufaniiru bokkaanis roo beeraa jedhan ilaa saddeettaffaatti qabeenyaa kee wajjin waaqessuun akka jira sira jiru beettaa'edha akkuma sila jedhee qabeenyaa keenya biyya Gibxi keessatti dhiifnee ofii keenya waaqeffannaa dhufuu hin dandeenye maaliif jedha nan dubbisa si kana sirra jira seera boqonnaa 12 irratti lakkoofsa 31-32tti fuula 77 irra jira macaafa kanarraati baabattanii yommus mootichi halkaniin Musee fi Aroonin waamsisee kaa isin Israa'eloonni saba koo keessaa ba'a akkuma gaafatee turtan dhaqaa Waaqayyoof hojjedhaa akkuma jettan bushaayee keessan saawwan keessan fudhadhaatii dhaqa anis immoo eebba akka nan argadhu godhaa jedheedha yeroo deemta maal fudha dhaqaa dhaqa saawwa keessan bushaayee keessan fudhadhaa dhaqa qabeenyaa keessan fudhaa dhaqaa waaqessaa ni galeera qabeenyaa keenya Gibxiin keenyee nu iddoo aarsaa dhaabuu hin dandeenyu dadufne ni gala nuni qabeenyaan keenya achi ta'a nu addunyaa waaqessin ooyinaa garre dhaqa yoo dubbatu beektu Fara'ooniin Waaqoo dubbachiisa waaqessuu barbaadanii kana gaafattanii isin dhaqaa waaqessaa horiin keessan isa waaqessu ameen waaqessu horiin keenya ameen jennu maali nu duwwaa daloon keenya gatiin qabu horiin keenya isa dhufu malee mee dhufuuti mee qaan dhufni ilaalla irrate namni nu liqeessee waan nyaannu dhabne akkede Daawit ani jedheen bara baay'een jiraadhee dargaggummaa argeera dulma biras geeraa Daawit galala bara koo keessa namni Waaqayyo waan nyaatu dhabe utuu rakkatu utuu gaddeebu dhagees argees hin beeku galanni gooftaa ta'u kun mënuuf dhugaadha kanaaf chaalenjii kana isa kanaan miti isa kanaan mataa makeenyaaf mee yaa Waaqayyo kun dubbii keetti dubbii magarsaa mini dubbii koo ta'e fudhachuu hin dandiraatu maaliif muuxannoo koos miti maal koos miti dubbii Waaqayyooti mee yoo barbaadani isa tarmuu man dubbadde fudhadhaa waan baay'een dubbadanii hundumaa kennee tokkitti dhoowwatee innaan tokkitti nyaatanii gudii ta'anii isa Waaqayyoo itti bu'inaa jedhee Yoosef itti bu'uu dhiisee immoo haadha manaa immoo akka inni fayyee kan walaalame isa kan baay'ee asoo dhiisuu dandeessu waan baay'een dubbadde keessumaa fudhadhaa tokko fudhadhaa tubii keessaniif reemaas ni ta'a kanan qabadhe kanatu dubbatte gabaas kanatu naa galee gooftaa akka jettan godha na gargaar jedha nu gargaara gooftaan galanni gooftaa ta'u hin kadhanneeti xumurra kennuuni akka tasaa miti gaa waa tokkoon dubbadhe isin xumura nama sadiitu walitti dhufanii taajiltoota sadii dhufaniiti atatti laachuu barbaadde atatti laannaa akkasiin kennan jedheen tokko maalin godhannaan masmaran sararaa wadhaa kan iskiripshaniin hin jenne isa jedha masmaran sarareen jedhe olin darbadhaa eenaan innas darbatamu kan koo innachi kan Waaqooti jedhe akka hin darbatu yaadu dandeessu kana jechuun wadhaa gaafi akka hin darbatu yaadu dandeessu waan inni lammataa immoo maal gootannaan sarkiriin hojjedhaa sarkii hojjedhee keraa badheen jedhee ol darbadhaa inni sarkii keessa bu'e kan Waaqayyo inni kan kooti akka hin darbatu waan dandeenye inni sadaffamaa darbatannaan oluman darbadhaa Waaqayyo kan isaa fudhatu jedhe hin hojjetu kanaaf ila beenneetti yaadnee kan Waaqayyo jennuutu kenna malee Waaqayyo kan isaa fudhatas miti maal sammuu nuu kenneera jireenya nuu kenneera akka tasaamini ittuma yaadnee goona imeetti yaadnee goonu gooftaan immoo waa hojjeta akkalannu Waaqayyo galanni gooftaaf haa ta'u haaleluyyaa gooftaa keenyaaf uumaa keenya guddaa si galateeffanna jirta yoo jenne barbaraan jiraatta guddummaa kee lakkoofnee hin fixnu araara keetu guddaadha waan nutti maa jirta deebi'aa nuun jette ormana deebinee si galateeffanna amma immoo of kennaa